goone inta abiyya kana keessa har'a eenyumee nuti dhuguma saba kanaaf hojjetaa jirra erga taane warra waraanamuu qabnu nuti nuu mala waraanamuu ajjeefamuun nuu mala nuti adamsa warra nu ajjeesu hooggantoota mootummaa ajjeesaa jedhamee warra dhokatee gaggalaa jiru jira sinitti himaa har'allee liqarratti hooggantootuma mootummaa kanatti ajjeefamaa jira hooggantoota mootummaa kanatti nuu mala kunaa etuu nuti waan fedhe dogoggorre waan fedhe balleessine isatu Oromoo tokkoomsa wal ajjeesuuti gara tokkummaatti fidaa gara nagaatti fidaa kana garuu kan ta'aa jiru amma nuti warra kana komachuuf miti an uummata keenyatti aangoon ani dabarsee gale uummanni keenya kan baruu qabu uummanni keenyas badii qaba dogoggora qabna isinitti hima nuti wal simachuu malee kan dhufuus hundaa simachuu malee wal gorfachuu hin beeku karaatti wal deebisuu hin beeku ani isinitti hima nus gaafa isinitti dhufnu nus simaqiina homaa nuun godhu harka walitti dhooftaniitu na simattanii caffee dhaftaniitu na simattanii ulfinaaf kabajaaf gaarii eessaa nu dhaqatu anaan mootummaan kun mootummaa keessan isinii tajaajilu rakkoo isinirraa furu ta'uudhaaf sirraay kana hojjetii jechuudha Oromoo kan inni godhuu qabu jaarmiyaa siyaasaa kamis yoo ta'e har'a 17 geenye 14 dhibba tokko yoo ta'e Oromoon taa'ee ilaaluu qaba inni kunis yoo dhufe simachaa goota koo leenca koo jecha inni kunis yoo dhufe gootaati ati leenca jecha meeqatu leenca ta'a meeqatu goota ta'a maali haa ta'u leencummaan sun yoo jiraate uumaa isa borus leenca hunduma mootummaa dabalatee dhaaba Oromoodhaaf qabsaa'u kamiyyuu simachuu bira darbee Oromoon maal hojjetta akkamitti hojjetta Oromoodhaaf dhaqaati taa'aati marii hadhaati gara tokkotti koottaati Oromiyaadhaaf nagaa buusan sana barbaada hanga kanan goonetti mootummaa naannoo Oromiyaayyuu dabalatee isin simannu jechuu qaba Oromoon mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee taa'aati haasaa akka Hajji Aloonsile jedhan abbaa gadaa jaarsa biyyaa kaa'adhaati jaarsa biyyaa soo ta'e nuuf ta'e mootummaa naannoon Oromiyaa yoo balleessus hin balleessine akka inni jedhu hin barbaadu inni kana yoo balleessus ilaalee akka inni bira darbuu hin barbaadu sirraa'ee karaa qabatee kan Oromoo gargaaru kan Oromoo fayyadu akka inni ta'u godhuun sirreeffachuun kan mootummaa naannoo Oromiyaa qofa miti kan saba Oromooti kan Oromooti kan keessan dirqamni kun isinirra jira dirqamni kun